jijjiirama kanarraa wanti duubatti na deebisu hin jiru. Maaliif jijjiiramichi kan kooti waan ta'eef. Kan mataa kooti. Dadhabbii kooti. Dadhabbii qeerroof qarree 5,000 olii lubbuutti kaffalaniiti. Dadhabbii qotee bulaa Oromooti. Aarsaa lubbuutti kaffalanii. Dadhabbii barsiisaa Oromooti. Dadhabbii barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee irratti wareegamaniiti. Dadhabbii loltootuma sirna sana keessa jiran loltoota ilmaan Oromoo ta'anii irratti wareegamaniiti. Kanaaf sirni kun kan kooti waan ta'eef wanta irraa duubatti na deebisu hin jiru. Maaliif? Waan irrateen suutatti guutaa deema malee wajjin sirnichi kan koo miti jedhee ani wanti alagaadhaaf farda ta'uuf hin jiru. Kana jechuun kana laphee dhiibee naasa'ani. Faayidaan an argadhe hin jiru. Abbaan fedhe miidiyaarra jirra miti. Waan na fayyade abbaan fedhe kanan fayyade haa jedhume. Waa'ee faayidaa irratti yeroo hedduu waa'ee lafaatu ka'a. Ani Finfinnee keessa lafa sin qabu mana sin qabu. Dallaa lafa daalan garuu naanna'ee lafa ijaaree kan caalaa bultu miti. Waan an sodaatamuuf kan caalaa bultu miti jechuu danda'a. Kan maqaa kootiin jiru hoo jiraate haa fudhatu namni. Eeyyameera. Eeyyameera.